ما أنا ما كأكل أكل بوك يتجارد دكان جرو تعرف هم يجرا أبو ماس كنا جالتا أكل بوكوتي إيه أكل بوك يتيت نعم جبون كمو سيتنا وتيمو جالتا جري ما أبو ماس نان جالتا جري إيه Abu Mas bafa dera dubbisa ka. أشي هيا كنا جال ما تدري أو جنسي بيسا كسمة كبر دكتورة يسوع waa'ee du'a isaa irratti du'a isaatii fi du'aa ka'uu isaa dubbachuu isaa akkasidhaan mata dureen Yaa. goobas ayyaanaan dubbisa dubbii kana kan dubbates Yesuusuma qaama biraatii miti Yesuus ilmi namaa manguddootaa fi luuboota warra hangafootaatiin barsiisota seeraatiin guddaa dhiphachuunii fi raawwatee tuffatamuun du'atti kennamuun inta'a guyyaa sadii booddee du'aa inka guyyaa meeqa booda Guyyaa sadi booddee. ati guyyaa sadiitti naan hin jenne Ayya guyyaa sadi qamarree guyyaa sadi booddee kan jedhu maarree. halleluuya ሶስት ቀን በኋላ fi ከሶስት 10 ሰዓት 3 ማሬ በኋላ ኦኬ booddee ሲገለ amma kana jechuun guyyaa sadii booddee jechuun guyyaa afraffaa Ilaa bu'aa kaafame dhaggeeffadha. Guyyaa sadi booddee du'ee du'a kaa jedhama bar. Akkasiniif guyyaa sadii booda jedhe guyyaa sadii booda jedhe guyyaa afraffaa ka'eemo guyyaa shanaffaati moo guyyaa jahaffaati moo guyyaa torbaffaati guyyaa sadaffaa malee wanti arfaffaa jedhu hin jiru. Guyyaa sadi booddee kan jedhu wanti arfaffaa jedhu hin jiru Abu Mas isaa naa godha. waan siin jedhu akkana si jedha amma fakkeenyaaf amma saantu meeqa amma sibiraa sa'aa meeqa Saa tokkoof walakkaa. walakkaa dhiisirraa sa'a tokkoof walakkaa ittiin sa'a meeqa akka sa'a itti guutii sa'aan itti aantu sa'a meeqa Yaani torba jechuudha qaafii rakkoon qabu maal jechuu barbaadan? okay sa'a torba fakkeen okay sa'a torba sa'a 8 sa'a 9 siin jedhama sa'aan akkasii miti akkanaan siin jedha za'a sadii irrattiin sii dawwala maali za'a torbaa miti 8 za'a 9 irrattiin sii dawwalaa fi za'a 9 boodaan sii dawwalaan tokko Laa Abu Mas akka hiikkattan kana miti bar. no hinni kanne boodaan kun sii galee afaan oromooti galgala kana za'a 9 boodaan sii dawwalaa fi za'a 9 ittiin sii dawwalaan tokko maa eenyu ta'uu fi naasaa jira sa'ani si wajjin naasaa jira almaz Ayya Abu Mas kun guyyaa sadi booddee kan jedhu kun akka yaada keessanitti malee guyyaa sadi du'aan kaa jedha. afaan oromoo siif hin galle wangeelinu siif hin galu afaan oromootitti galgala kana za'a 9 irrattiin sii dawwalaa fi za'a 9 boodaan sii dawwala yoon jedhe tokko garaagarummaa naa ibsa afaan oromoo lama jecha kana waanuma qofa afaan tii kanaa fi boodaa kana qofa za'a 9 ittiin galgala kana sii dawwalaa fi za'a 9 boodaan sii dawwalaa lamaan kana garaagarummaan isii maali Tokkuma garaagarummaan qabu saalis guyyaa sadi booddee kan jedhu garaagarummaan qabu. dhaggeeffadhu okay afaan oromoo za'a 9 itti jechuun exactly za'a 9 itti za'uma 9 ittiin sii dawwalaa waan beekame za'a 9 booda jechuun hin beekamu fadhu za'a 9 cinaa fadhu za'a 4 fadhu za'a 8 fadhu guyyaa itti aanu fadhu kan itti aanu hin beekamu akkasini amantaa Yaa Abu Mas akkasin jetta kadhiisa wangeelli bar sirrii dubbata bar guyyaa sadi booddee du'aan hin qabu. Akkasin jetta kasi ta'uu hin danda'a garuu. Garuun jedhin no afaan oromoon hin dago niin baradhee barsu afaan oromoo nama dogoggoru tokko hin seen nama baradhe kanatti afaan oromoo okay waan siin jedhe za'a 9 ittiin galgala kana mana kee dhufaa fi xayyaara za'a 9 ittiin yaabbadhaa fi za'a 9 boodaan yaabbadhaan tokko Ilaa Abu Mas fakkeenya waan fuulduratti godhamu tokko fakkeenyaa fi guyyaa sadi booddee du'aanii kaa'amaa jedhama. almaas Fakkee fuuldura sitti jira ani wallahi kijiban barbaadu afaan oromoo dhugaatti jibamte Abu Mas dhaggeeffadha. seelluka waan godha za'a 9 boodaan sii dawwalaa fi za'a 9 ittiin sii dawwalaan tokko moo garagala Inni kun tokko miti kan inni du'ee du'aa ta'e gaafa sadaffaa. Afaan oromoo jiran ilmaan oromoo abaacaa warra barate harmi akka harmee teenyaati abbaa keenya warra barate taatanii afaanuma oromoo amaaraffaa miti ingiliffaa afaanuma oromoo seerasaa waan isin namni dubbatu tokko Ilaa Abu Mas yaadni nuti yaadaa jirruu fi kan wangeelarra jiru tokko miti. Achi sa'aatii 3 fi sa'aatii 9 minaaminii miti wangeelli gaafa sadaffaa guyyaa sadaffaa deebi'ee ka'e gooftaa Yesuus. Ayyee
Okay, guyyaa sadaffaatti fi guyyaa sadii booda maaltu bade jechaa jirtareetum soba dhaaree ka'uunsaa mooyyuu. almaas cufadhu saaraa jarjartan wajjin haasaa. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos guyyaa sadaffaatti kaafame moo guyyaa sadii booda kaafame? La abumas Guyyaa gaaffii sadaffaatti kaafame. Aboo almaas cufadhu maqaa isaatiin yoo taana. Maafan cufadha. Almaas dubbadhu nan cufadha ni bira kun. Qoy. Saaraa mee saaraa cufadhu maqaa gooftaa keetiitiin. Cufadhu na afaan hin dubbatin hanqaan maqaa si waamu. Okay. Ayyee dhaggeeffadha abumas waan fuulduree ta'u tokko dubbate fakkeenyaaf guyyaa sadii booddee du'aanii kaafamaa kan jedhamu ni danda'ama jechuudha. Akkasitti akka yaada keessanitti garuu isin gara biraatti ibsachuu dandeessu waan fuulduree ta'u tokko ta'amu tokko. Dhaggeeffadhu guyyaan kun meeqa? Kun. Sadii. Qubni kun meeqa? Qubni sadii. Tokko. Guyyaa tokko. Guyyaa lama. Guyyaa sadii. Guyyaa sadii kana booda kaafame moo guyyaa sadaffaa kana kaafame? Guyyaa sadaffaa. Hin jedhu akkas. Hin jedhama bar. Guyyaa sadaffaatti du'aanii kaafamaa jedha. No, hin jedhamu. Akkana jedha dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos ilmi namaa du'e guyyaa tokkoffaa miti, guyyaa lammaffaati miti, guyyaa sadaffaati, guyyaa sadii booda jedha. Jedhan uummata afaan Oromoon beeyne wajjin rakkisin akkanatti. Abummaas qoonqaan keessa yoo isin galuu afaan Oromoo isin galuu deemalee guyyaa sadaffaatti du'aanii kaafamaa jedha bar qoonqaan. Akkam afaan Oromoo si galuu deeman jetta. Waan jedhe guyyaa tokko dhaggeeffadhu mee ilaali. Aboo cufadhu hamma dhufe. Almaas ofii keetii wangeela dubbisi meenaan na bira jiru wangeelatu ani karaan deemaa jiraatu. Ati ofii keetii dubbifadhu. Maali? Okay, amma hojii haasayyeeti. Okay. Afaan Oromootiin si gaafadha Saara. Guyyaa takka guyyaa lama guyyaa sadii. Fakkeenyaaf guyyaa sadaffaatiin dhufa yoo naan jette mana kan kee abumaas guyyaa sadaffaatiin dhufa yoo naan jette guyyaa sadii booda dhufta moo guyyuma sadaffaa kana dhufta? Guyyuma sadaffaa sana dhufa. Okay, fakkeenyaaf wayin barreessaa qoy. Akkasuma goobas waan takka waan siif hin galle anaafis hin galle waliin rakkinu. Amma fakkeenyaaf bakkeetti jirtu guyyaan Ameerikaan na biraa guyyaan 29ti. Itoophiyaa akka taarikni guyyaan si biraa meeqaffaadharra? Jiiniinis meeqa barriinis meeqa guyyaan meeqa? Saara. Mootii eenyuun irratti qabaachuu? Hin qabin irratti qabne jechuun ofii godhu jira namsi qabu hin jiru dhugaa wallahi. Namni tokko sirratti qabaa hin jiru. Namni sirratti qabaa hin jiru. Waaf malee. Saara. Dubbiin baay'isuuti ani yaane gaaffii kee dubbadhu. Waan si gaafadha. Baatiin keessa jirtuu fi guyyaan keessa jirtu bara keessa jirtu qofa naa himi guyyaa irraa kana naa himi. Isa guyyaa fi bara maaltu fideem bara ta'e yoo hin dandeenye miliki deem nagaan jiraadhu koomenti na arrabsi yoo feete feetu na eebise waan si gaafadhe deebise guyyaan keessa jirtu kuni baatii isaatii bara isaatii fi guyyaa isaa naa himi. Guyyaa sin beeku bara sin beeku waa'ee ka guyyaa fi waa'ee maalii dubbachuuf waliin baanii. Deem nagaan jiraadhu goobasi ishee achuma jala na arrabsi tole. Thank you. Waa'ee wangeelaa tun beekin sobdeessu baraa sa'in abbatu. Nagaan deem seera ta'e jedhe. Saara. Ayyee. Waan inni sobe takka ragaa tokko baasiiti waan inni sobe sana mee tokko dubbadhu. Guyyaa sadaffaatti deebi'ee ka'ee yaane inni immoo guyyaa arfaa jechuuf ka'e ta'e isa wangeelarraa dubbii jallisu. Saara. Afaan Oromoo siif galuutti hin jiru gaafiin kiyyallee siif galuutti hin jiru maaliif hin deeman siif galuutti hin jiru waan siin jedhe mee afaan Oromoo kana wal barsiifnu irraa baranna waan siin jedhe guyyuma irra keessa jirtu. Ameerikaa guyyaan keessa jiru kuni baatii torbaffaa guyyaa 30 bara 2025 guyyaan sibira kanuma naa himeeti achi booda akkasii waliin haasofna. Guyyaan maalis barbaachise barri maalis barbaachise. Akka nagaan deem firaati boqodhu ishii goobaseen arraba kee itti fuun arrabsi akka nagaa si gaafadhe nagaan si umrii ta'e jiraadhu dheertu fayyaan jiraadhu deem bootaa nama gallakkise. Ayyee bootaa nama gallakkise ka mana namaatii bee oguu jedhan numa baanii goobasii. Baik Saara. Deem akkasitti haala si gooti waan guyyaa mana maadaami taariba mindaa isiituun beektu akka itti fudhattu guyyumaa baatee malee tun wangeela qaban qabdu. Meeri nagaan siif haa ta'u jirtu. Sa'a sadii irrattii fi sa'a sadii booda jechuun uummata boodaa fi ittii kan hin beekne jechi ittii kun waan dhaabbatuuf hin beekne rakkisa jedhan.
Biyya namaa gallakkisaa deema qaraa. Okay, meerii jirtu? Jirra galata rabbii akkamisin? Nagaa atis waynaan loltaa ife. Maaltu lola fide obboleessa koo osoo walii galtee hin jiru? Akkas. Maali Amaarriin fi Oromoon walii galtee maa Oromoon lama walii galuuti? Islaamallee taanu, Kiristaanallee taanu. Meerii waa si gaafadha. Meerii guyyaan si biraa kun guyyaa meeqa? Waumaafin sin jedhe fakkeenya. Ani gaafii deebisuu sin dhufne jedhe gaafii gaafachuu sin dhufne jedhe. Yaa hin deebisin afaan Oromooti waumaan afaan Oromoo qofaan si gaafadha malee wangeelaas Quraanaas sin gaafadhoon. Guyyuma taarika qanii guyyaa irraa guyyaa fi baatii fi bara qofa naa himi akkas bira sa'aa jirtutti biyyaan hin jiru feeti wal jirru adda adda waan ta'eef. Ani sin jedhe gaafis deebisuu hin dhufne gaafatamuu sin dhufne gaafachuu sin dhufne. Ani hin beeku. Ayyee deema. Atis nagaa deemayyee. Ani maal firee? Wanna nu feesitte makaa? Natti hin himin. Anis natti hin himin dhagee hunfadhu. Amaanuweel ejjiin haasawa deemu. Bootaa san namaa gallakkise meerii. Abboo shahadaan qabachuu dhufe an adaraa rabbiin an darbiin. Hin qabatin. Adamaa qabatin. Amaanuweel nagaan siif haa ta'u. Ameen ameen. Akkam jirtu? Jirtaa nagaadhaa? Gaafii kana namni shahaadaa gaafii dhibba meeqa kana si gaafa gaafii nan gaafii jira maal gootan tiktookii banattanii yoo gaafii namni isin hin gaafanne yoo nama hin gaafanne maaf seentan tiktookii banattanii? Way ajaa'ibuma rabbii. Hin beeku hoo? Hin beekisiin hin jenne boo hin beekin boo? Beeyi boo? Odoo na abaara jirtamoo? Nama kamii dhufe galgala neetworkiin hin dalagu kan dhufu naan lola bakka akkasuma sagantaan. Namni nama abaaru abaaramaadha jedhama tsaafni nama abaaree. Si abaaree beekaa? Maal sin jedhame? Astaghfirullah. Ayya caljii taa'e guyyaa hin beekne gaafa guyyaa baratte bara keessa jirtu fi yeroo sana dubbise ishee. Amaanuweel jirtu? Hello? Allah ajaa'iba. Abeet abeet. Akkam nagaa? Nagaadhaa akkam. Jira galata rabbi. Ani Islaama haa ta'u? Ani Kiristaana. Ani Quraanaatu rabbi kiyyaatu Islaama ta'e naan jedhe haa ta'u? Anis Yeesoo kiyyaatti Kiristaana ta'e naan jedhe. Naa kan ni Kiristaanaan taanis hojji. Welcome. Waan amma jette waan naan jette? Waan naan jette Yesuustu Kiristaana ta'e naan jette yoo jechuma akkana jee ofidde an Kiristaanaan taa'in lallabu ammarraa agartee gooftaa fudhadha wangeelaas kunoo. Baay'ee maaliif waan amantaa fi musliima Kiristaana abbaan fedhe waan fedhetti amanu maa waan akkasii qaaqxuu baay'ee. Wangeelaatu lallaba wangeela kee uumama hundatti lallaba dirqama isa commandment ajaja waaqayyoo raawwachuu jirra. Ayyee maal amma mee maaloodha amma waamti amma fakkeenyaaf ani garuu jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaan. Ayyee waa si gaafadha. Okay si gaafa Yesuus Kiristoos du'ee guyyaa sadiitti kaafame moo guyyaa sadii booda du'aa kaafame? Guyyaa sadii. Obboleessa koo obboleessa. Ayee maal jette bro? Amaanuweel ibroodha moo bro? Waan Yesuus Kiristoos guyyaa sadii booda du'aa kaafame moo guyyaa sadaffaatti du'aa kaafame? Guyyaa sadaffaatti du'aa kaafame. Goobas boqonnaan guyyaa sadii booda jettu yoo jiraatte wal diigee moo wal hin diine? Ati maalidha beektaa wanti amanuu qabdu bro? Ana dhiise ani waan aamite waan sin jedhe deebise. Ati akka itti amantu Yesuus guyyaa sadiitti du'aa kaafame jetta wangeelli guyyaa sadii booda du'aa kaafame jedhaati. Kam fudhanna? Isuma wangeelli jedhu fudhanna isa wangeelli jedhu malee sani jedhu fudhanna. Wangeelli lachuu jedha kam fudhanna? Waan wangeelli jedhu macaafa qulqulluu kan inni jedhu fudhanna. Macaafni akka jedhu guyyaa sadaffaatti du'aa kaafame sin jedha Luqaas, Maarqos, Maatiyos illeen akkasuma gartee Maatiyos Marqos keessatti Yesuus Kiristoos guyyaa sadii booda du'aa kaafame jedha. Kam fudhanna? Innoo leenca jabiddaadha akkamittiin olaa sa'anii maaliif gaaffii akkasii na gaafattaati biraazer? Maal taate leenco? Okay, mee waa si gaafadha. Afaan Oromoo guyyaa sadii booda jechuun akka jechaan dubbadhee kana tokko. Guyyaa sadiitti
sadiittis haa ka'u, afurittis haa ka'u, shanittis haa ka'u, Iyesuus du'aa ka'eera kana nan amanaa. Maali kijiba ka? Guyyaa kam kee? Guyyaa sadaffaa kee moo guyyaa sadii booda kee? Ati guyyaarraa maal qabda inni du'ee du'aa ka'uu isaatti namantu maalirraa qabda isa? Akkamitti amantati guyyaa akkamii fudhatte? Guyyaa inni kee kana guyyaa sadaffaati jettee akkamii fudhatte? Guyyaa kam akkamii fudhachuu dandeesse? Wangeelli kee lachuutu wangeeluma kee. Hafuura qulqulluu isa olii dhufetu isaa inni isaan tokkumadha biroo. Ela maaliif guyyaa sadaffaatti kaafame? Innis guyyaa sadaffaatti kaanis guyyaa sadaffaa maaliif hin jedhini kun guyyaa sadii booda jedha. No, guyyaarraa maal qabdati? Ela Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'e. Inni du'ee du'aa ka'eera waan ta'eef ati isa matti amani. Du'umaa ka'uusaa guyyaa afuriisaa ta'u sadiisaa ta'u soo barreeffama sanarraa du'aa maayyuu hin qabdu jechuudha. Yesuus kami? Yesuus kun tokko moo lama Yesuus? Iyesuus tokkumadha inni immoo isa du'ee. Hold on. Yesuus guyyaa sadii booda kaafame kami? Kan guyyaa sadaffaa irratti kaafame kami? So barreeffama fakkeenyaaf haa ta'uti namni tokko gaafa barreessu jechuudha. Barreeffama namni tokko gaafa barreessu jechuudha amma wanticha ibsuu isaadha malee rakkoon qabatu. Waa'ee guyyaa dhiisi walumaa galatti guyyaa dhiisi guyyaan rakkoon qabu. Fakkeenyaaf kitaaba wayitiin barreessa waa'ee seenaa Amaanu'eel. Akkaataa itti battadha sun. Dhaggeeffadhu kitaaba tokko barreessite maatiin ta'e waa'ee seenaa Amaanu'eel jedhanii obboleettiin tantee obboleessi kan koo biyya lafaarraa waggaa 20 takka boqotee jedhee barreessa. Obboleessi kan keetii waggaa 23 jedhee barreessa. Kitaabni gartee maxxansa gabayaa irratti gurguramu kitaaba lamaan kanarraa umriin kan kee kamtu dhuga? Deebisi goobasi. My God. Amma maadha beektaati waan seenaa wantoota tokko walitti qabattee waa tokko jechuun munoo faayidaan qabu garuu. Afaan Oromoo sii gala afaan Oromoon dubbachuu sii gala Amaanu'eel. Naa gala biroo. Eessi waan sin jedhe biyya lafaarraati boqottee jirta kitaaba seenaa kan kee gaafa maatiin tantee obboleeyyan kan kee warri baratee barreessu. Hin boqonne ani jira. Nama biraa fakkeenya naa fudhadhu. Ayya fakkeenyaaf maatii keessaan inni boqotee jira moo hin jiru? Abbaan abbaa keetii harmee teeti. Jiru isaan jiru. Abbaan kan kee kitaaba abbaa isaa barreessee abbaan kan koo biyya lafaarraa waggaa 60 boqotee jedha. Obboleettiin isaa kitaaba barreessite waggaa gartee 63tti boqoteetti. Kitaabni kun kami kan umriin isaa dhugaadha? Eenyu dhugaa dubbate isaan lamaan irraa? Mee macaafa bakka dogoggora godhate beedaa naa dubbisime. Mee kamiif kan? Kanuma Yesuus du'aa ka'uu kana. Mee lakkoofsa meeqa dogoggora godhate? Lakkoofsa Marqoos 8 lakkoofsa 8:30 takka dubbisi. Maal jedhame? Mee naa dubbisi. Maal hin qabdu wangeelati mana keessa kanuma deemta Amaanu'eel. Qaba garuu gaaffii baay'ee ati maayikiroo sekendii keessatti gaafattu waan tokko gaafattu nama fakkeenyaaf nama macaafa qulqulluu qo'ate tokkoo fi kan biraa gaafa gaafattu nama dogoggorsuu ni dandeessa jechuudha. Sun immoo dogoggorsuun kanuma biyya lafaa. Afaan Oromoo baratte moo Amaariffaan baratte moo Oromiffaan baratte? Ani Amaariffaayyuu dhaga'een beeku biraa seeranii Oromiffaan dhaggeeffadha. Okay, afaan Oromoo yeroo walii galle wangeelis afaan Oromoo sii gala. Fakkeenyaaf afaan Oromoo irratti walii hundooyna qoy. Guyyaan har'aa sibira meeqa? Ameerikaan guyyaan na bira ji'a 7ffaa guyyaa 30 bara 2025. Sibira guyyaan meeqati amma barrinii fi guyyaan? Harri guyyaa 11:20. Baatii dura baatii naayim dura. Baatii 11ffaadha ka braazer. Baatii 11ffaa guyyaanoo? Guyyaa 23tti qabadhu. Guyyaa 23 barrinoo? Barri 2017tti qabadhume. Bara 2017. Ishi akkanaan si jedha amma dhaggeeffadhu. Yoo gaafii kana deebiste goobaz yette nama afaan Oromoo barate. Okay. Baatii takka 24 bara 2017 takka guyyaa 25 bara 2017. Okay, akkanaan si jedha amma afaan Oromoo yoo kanarratti deebiste yette nama goobazi. Amaanu'eelin si jedha ji'a kana guyyaa 25tti boolee irraa koottu na fuudhiin si jedha konkolaataa keetiin. Guyyaa kam dhuftee na fuuta? Ji'a kana.
Guyyaa kam? Ji'a kana jechuun irra deebii jechuu koodha gaaffii ji'a kana. Xayyaara yaabbadheetiin Ameerikaarraa boolettiin bu'aa. Ji'a kana baatii 11ffaa tana ji'a kana guyyaa 25titti booletti wal agarraa boolee na fuudhiin siin jedha. Boolee yoom dhuftaati konkolaataadhaan? Okay. Ai, dhufuu kootu moo guyyaan si fuudhutu barbaadame? So guyyaa barbaade. Boolee irraa guyyaa 25 xayyaarri na buusaa koottu na fuudhiin siin jedha achitti boolee. Ayyee. Guyyaa kam dhufta? Guyyaa 23 dhufta moo guyyaa 24 moo guyyaa 25ti? Kuni baay'ee akka yaada dhuunfaa kootiidha waan nama dhibu keessaati. Ati yaada afaan Oromooti. Afaan Oromoo si gaafa jira. Amaanu'eel ji'a kana eerpoortiirraa guyyaa 25ttiin eerpoortii bu'aa guyyaa 25tti achi wal arginaan siin jedha. Guyyaa kam dhufta? You live in? Where? Kuni yaada mataa kootiidha mani 24 dhufee bulee si eeguu nan danda'a. Sila dhagaa kana fuudhee. Gargaari Okay, deema. Because Anwar's gonna pick us up from Manomiski. Yeah, jechuun sam raakii kana fuudhaaf abbaa afur makiinaa guddoodha. Eessa kaayaa fuudhaaf ayyee? Huccuu jala kaayaa ayyee. Sorry, daa'ima wayii na dubbise. Rakkina Amaanu'eel waan jedhee. Ji'a kana tikeeta balaliyaa xayyaara muradheetiin ji'a kana ji'a 11 guyyaa 25 eerpoortittiin bu'aati. Eerpoortiirraa guyyaa 25 na fuudhiin siin jedha. Guyyaa kam dhufta? So gaafa itti dhuftu bakka nama 24 illee dhufee bulee si fuudhuu nan danda'a fakkeenyaaf gaafa sana achi Guyyaan bulee. dhufu guyyaa kam ani eenyu? Ani guyyaan dhufu guyyaa 24ti moo guyyaa 25ti? 25 hin dhufa jettee tamniire. Goobas guyyaa feetu ati guyyaa tokko achi bultee achi teessee eeguun malta. Ani kaniin dhufu guyyaa meeqaati? Okay. Kan baantu ati akka lakkoofsa biyya keessanii taasisaa? Aboo lakkoofsuma keetiin siimuu jira biyya lafaa. Aniin kun lamaa miti. Eerpoortii Itoophiyaa ji'a kana 25tti booleerraa na fuudhiin siin jedha. Sa'aatii Guyyaa meeqaffaati? Sa'aatii meeqattas Guyyaa geesse? meeqaffaati? Sa'aatii meeqattas? Gaafannan tasaa. Achi booda soina tasaa dura guyyaa kana guyyaa meeqaffaati? Guyyaan ati guyyaan ani dhufu. 25 dhufta ka? Goobas 25ti. Goobas. Okay. Ji'a kana guyyaa 25 boodaan booletti bu'e yoon jedhe guyyaa kami? 25 booddee jechuun 26 fa'ikaa. 26 jechuudha. Enna. Okay, ayya kanuma siyaata taatu 26 hin beeka. Garaagarummaan guyyaa 25tii fi guyyaa 25 guyyaa 25 booda jechuun maal jechuudha? Garaagarummaa sa'aatii 24 jechuudha. Oyo. Deem. Ati kana deem bakka. Maal eessa deem? Mana barumsaa irraa xumurte kutaa tokkoffaa deebii baradhuu kootti ishee. Kan Ameerikaaf kan Itoophiyaa tokko minika. Ati kan Ameerikaa na gaafachaa jirta. Deem Ameerikaa sin gaafanne. Maalii fi qoy na amansiisi maal?